Koomishiniin Gumruka Damee Adaamaa ayyaana qillee bara 2018 sabeeffachuun giddugala gargaarsa maanguddoota waldaa Saaddee Qiyaasiif affeerraa laaqanaa taasise. Koomishinii Gumruka Damee Adaamaatti itti aanaa itti gaafatamaa kutaa seera kabachiisaa obbo Awwal Ahmad baga ayyaana qilleetiin isiniin gahe jecha koomishiniin Gumruka namoota harka qalleeyyiif mana suphuus ta'e ijaaree kennuu, manneen barnootaa ijaaruu fi suphuu akkasumas meeshaalee barnootaa bitee kennuu fi hirmaannaa adda addaa taasisuun gahee lammummaa isaa baachaa akka ture ibsan. Dameen Koomishinii Adaamaa yeroo hunda magaalaa keenya keessatti, magaalaa Adaamaa keessatti hojiiwwan misoomaa, hojiiwwan hawaasummaa irratti yeroo hunda hirmaachuudhaan kan beekamudha. Keessumaayyuu ganna irratti hojiiwwan misoomaa namoota harka qalleeyyiidhaaf mana ijaaruudhaan akkasuma immoo barattootaafis mana barumsaa ijaaruudhaan yeroo hunda kan hirmaataa turedha. Manaajimentii fi hojjettoota gumruukaa hirmaachisuun maanguddoota 250 sagantaa maaddii qooddachuu taasisnee jirra kan jedhan obbo Awwal maanguddoota kanneen waliin maaddii qooddachuun carraa guddaa waan ta'eef fuulduraafis cinaa isaanii kan dhaabbannu ta'a jedhu. Har'a immoo ayyaana qillee kan bara 2018 kan immoo sababa gochuudhaan maanguddoota as mooraa kana keessatti argaman wajjin guyyaa ayyaana kana dabarsuudhaaf hojjettoonni biraanchii keenyaa hunduu hanguma danda'an irraa qarshii xiqqoo sassaabuudhaan affeera laaqanaa kana qopheessanii isaan wajjin dabarsuudhaaf argamnee jirra jechuudhaan hundi keenyaayyuu. Kanaaf guyyaa har'aa kana irratti affeera kan laaqanaati. Kun ammoo fuulduratti immoo waldaa kana wajjin fuulduratti hojjechuudhaaf wantoonni kan nu kakaasan ta'anii argannee jirra jechuudha. Koomishinii Gumruka Damee Adaamaatti itti aanaa itti gaafatamaa ijaarsa dandeettii fi deeggarsaa obbo Yordaanos Andabat maanguddoonni biyya Itoophiyaa ijaaruu fi tiksuu keessatti gahee olaanaa taphachaa akka turan ibsuun ayyaana maanguddoota waliin dabarsuun immoo abdii isaanitti horuudha jedhu. የእናንተም ደግሞ ጸሎታችሁ ለኛ በረከት ነው። እውነት ለመናገር ማለት ትልቅ ሰው የሀገር ባለውለታ የነበረ ሽማግሌ ሰው ለሀገር እንዲህ ቅድም ጸሎት ስታደርጉ በጣም የሆነ ውስጥ የሚሰማ ነገር አለ እና የእናንተም ኑሩልን ስትኖሩ የእናንተ ጸሎት ለኛ በረከት ለሀገራችንም በረከት ነውና እናንተንም ያቆይልን። እኛ ከቤታችን ተደስተን ስንውል እናንተ ደግሞ ሊከፋችሁ አይገባም በሚል ከኪሳቸው አመራሮቹ፣ ሰራተኞቹ፣ ኮሚቴዎች ተቋቁመው ማለት ነው ለነሱም ትልቅ ምስጋና ይገባል። Maanguddoonni maaddii qooddatanis yeroo ayyaana kanatti maaddii qooddachuu keenyan gammannee jirra jechuun yeroo ayyaana kanatti kophummaan akka nutti hin dhagaamneef waan nuuf gootaniif galata qaban ibsan. Rabbiin isin gammachuu isin wajjin haa turu. Oolaa bulaaf ayyaana gaa argadhaa kan badhaadhinaa kan dagaaginaa isin haa gadhu biyya keessan. Baga nagaan geessanii baga nagaan dhaqqabdanii maal gaafatta lamma macarrashaa du'a keenya irratti waan dhalanne natti fakkaate. Bakka dhugaa barbaadde, dhugaa Rabbii barbaadde akkas natti fakkaate. Har'uma nu dhaltanisuma eenyutu akkana nuu godhee beeka. Rabbi malee Rabbi irraa lammaffaa isintu nuu godhe. Isin yaa godhu waan yaaddan hundu ba'aa gala hojjedhaa nyaadhaa humna argadhaa isinirraa haa qabu. Waan likiskisii waan miqqanyaa gadalir isinirraa haa naqu gooftaan kiyya. Kanaan dura akkana kana agarreen beeknu galata Rabbii galata warra Gumrukii Adaamaadhaa galanni isaanii haa ga'u fayyaa nagaa argatan waaqni isaanii waaqa nagaa haa ta'u oolaa bulaan jedhaan. Nu dhaltan har'a hunda keenya gizuma tokko nu dhalta. Rabbi immoo waan hin assaabne isinaa kennu dhukkuba isinirraa haa qabu. Hamaa isinirraa haa qabu. Rabbi isin haa gargaaru.